mucattiin kun ganaa teessee anaaf immoo abdiif immoo shaidoof immoo maal qeebeluuf isiniin jetti namni nama balleessu mee maal namatti himatee nama balleessa billaalee kun namni gadheetu immoo nama galaafata namtittii kana biraa bayi namni dhufee harka qabee achiis harkisu hin jiru borummoo asiida kana fuula keetti naqxee silaa nama hunda caala kan miidhame ka arrabsamee mee jechishiin jettuun ilaala kan qismii nama cabsu mee maal mataate jala teessee akkana dhaggeeffatu. Shamaar kafuunee kabajamtoota furdiftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan qaqqabu siniin jecha waan kommaan nuuf qabattee dhuftee jechuun keessan egaa waan hin oolledha. Waan inni siniif qabadhee dhufu gawaanuma addaati siniin jedha isinillee argaa jirtanii akkuma keenya gubataa hartan fagoo teessanii jechuudha. Wanti caaltuu kanaa hedduu nama ajaa'iba dhugaa bakka mucattii kanaan laalee fayyaayyuu hin qabdu jechaadha. Maaliifuu namni fayyaa qabu taa'ee diina isaa bira taa'ee waan marge jedhaan oolu jechaa oolu qaaqaa ooluun faayidaa takka maal qabame isin hogguu laaltan namni tokko waan tokko hojiirra yoo oolchin maali faayidaan mee achuma teessee haasaa guddisuu si lollee sitti kaanee si gargaarree asiin bahee achiin gali jenne anaa kanaa mitiiti koomantiin ijoolleen keenya si barreessan kunu si sirreessa si deebisa ture ati garuu achuma teessee qaaqaa ooluudha jechuudha. Amma gaaffiin ishiin gaafattu gaaffiif deebii hojjetaa jirti moo maal akka ta'e naagalaa hin jiru jechuudha. Mucattiin kun silaasiidhaa fi mitiiti nama kamiifuu nama gara jabeetti nama balleessuu fi waan yaaddu malee waan namaaf keerii yaaddu miti mucattiin rabbiin tuqaa jirti namtittiin jechuudha. Namallee dogoggorsiisaa jirti. Maaliif yoo jettanii Rabbi keessi haa eeguu jetti rabbi akkasiin jedhamu jecha ishiin fayyadamaa jirtu nama jibbisiisaa jechuudha dhugaa dubbatuudhaaf ani numaani namuma ta'uu kiyyan of jibbee jechuudha ganaa ishii faana teessee mormii kaaftee jechuudha caaltuuni asii dabittee mana keesse kana eenyuufidha siif isiin jetti moo ebeluuf siin jetti abbaa feete ija keessan hin naqxe amma ammoo ijaa fi fuula gargarsiin fageessitee yoo ishiin isin hin ajjeesiin. Mee akkamitti teessee namni kun mee namni badaadha siniin jedhee sin arrabsu gaarii kiyya bareedduu kiyya maalii kiyya siniin jedha gaaffii akkamii akka gaafataa jirtan naagalaa hin jiru jechuudha caaltuuni jechuudha maaliif iyyuu bakka namtittiin kun waa meeqa gooteen ammani asis baasee achis deemee ilaalee gabbuusee mucattiin kun fayyaadha jedhee hin yaadummoo yookiin immoo fayyaa sin qabdu jedhe kun hojjetattee galaa jirti. Ani akkatti yaadu mee akka kiyya namni yaaddan jirtu ani naagalaan jiru wanti caaltuu kana naagalaan jiru maaliifuu baatii meeqa guutuu kan teessee nurratti legallegduu daa'ima kiyya jetti maaliif iyyuu daa'ima kee furadhu ennaan hin furadhu jette kunoo namtittiin ammaa jechaa jirti eega daa'ima fudhannee rakkoon kee maalidha maal qabdaree rakkoon kee amma rakkoon kee guddaan hajjiidha jechuudha. Namtittiin immoo akkana dhaadataa jirti jechuudha amma maaliif iyyuu eega daa'ima kee furadhu jedhee hin furadhu jettee hajji immoo ka dhuunfaa kiyyaa godhadhee akka fedhe arrabsee itti taphatuu barbaada jetti yookiin hajjiidhaaf waan goone yookiin ofiishiitii waan goone yookiin mana sanaan baane waan takku faayidaa malee as baatee nyinyi akka kunoo bokkaa naasee sana akkana nutti nyakkisu maal godha nyakkisuun mataa nu dhukkubsiin mataa nu nyaatte yaaboo caaltu. Arrabsoodhaan arrabsoonni namni gorsaan gorsi namni
mee maaluma fahamtii jedha bara mucattiin kun ganaa teessee anaaf immoo abdiif immoo shaidoof immoo maal qeebeluuf isiniin jetti namni nama balleessu mee maal namatti himatee nama balleessa billaalee kun namni gadheetu immoo nama galaafata namtittii kana biraa bayi namni dhufee harka qabee achiis harki sun jiru borummoo asiida kana fuula keetti naqxee silaa nama hunda caala kan miidhame ka arrabsamee mee jechishiin jettuun ilaala kan qismii nama cabsu mee maal mataate jala teessee akkana dhaggeeffattan caaltu namaa mitaati sitti dhagaamu wanti takka ani hedduun aara dhugaa ati anaaf jechuun ati shaqaalaa naa ta'uu dandeessu ittiin baraa'us billaam sheexan rajim anoobsa akkasiin qabu wallaahi kana namitittii dhahee baafachiisee silaa deemee mana hidhaa kiyya taa'uu naaf fayya osoo ana taate maaliif iyyuu teesses faayidaa takka hin qabdu hojjettee galti kan isheen hojjette ishii fi hajjiin illee irra taa'anii nyaatu waa kophaa nyaataa jirta nama maa qallabda ofii keetti jijjiirami kalaas daa'ima kee argataan jirtu daa'imallee dagatte hajjuma jechaa olta bakka hajjii jaalala hajjii ni qabda bakka maaltu nu dhibe nu jaarsa keeti garuu as baatee borullee immoo akkanatti dhiiga bo'uu baannaan yoo lubbuun si jiraatte jechuudha asiida namni asiida bakka ka akiraati bar asiida namni manatti isin galche jechuu guyyuma salaati isin ajjeese so akkana namni isin ilaalu isin qalee isin gorra'ee isin gate jechuudha asiidni waaqoo saaree garuu asiidni manatti isin gale jechuun mee akkam ciiftu mana sana keessa akkamitti teessu ani mana asiida nama naannoo kiyya fide yookiin deemee poolisa fide innasuma qabsiisa yookiin immoo naannuma sanarraa fagaadha namtittiin sheexana qabdi sheexanni ishii gizeetti ka'etti hunda keessan bakkaluu baannaan kana kunu xoosiin keessan nama hundaaf ta'aa jira sa'iid ofitti waamtan abdii ofitti waamtan magartuuf intalli kun immoo kiyyoo keessa sin galchanii yoo dachii kana keessa sin hin galchin ayyee mee hajjiin horaa ta'ee jira kun hajji akkatti ishin arrabsitu bar ati dhiira jechuma kana fayyadamti yaa rabbii kiyyaati ani dhugaa cubbuna dubbisaa rabbi ishee adaffa jechaara bakka yeroo hunda hin arrabsana maali jecha akkanaa fayyadamu ati dhiira eega dhiira hin taane eenyu abbaa keetii fulfooftee garaatti baattee jirtare silaa dhiira miti jette eessaa fiddere diqaalaatti fiddee hajjiitti ulfammoo miti kun namtittiin inde ulfishii asii gaddeema moo maanni ulfi nama ol deema kun gaduma deema ulfishii asin boo ulfaa miti kun nama nyaattee kan ka garaa guute udaani malee albaati garaa guute malee daa'imni garaa hin jiru ila ijoolleen baay'een asirratti dogoggoraa artanii arrabsiina namtittii kana khalaas dhiisaa ofirraa dhugaa rabbii isiniin jedha nullee waan hin taane keessa nu galchaa jirti jecha hin taane fayyadamaa jirra anallee ta'ee isinillee ta'ee koomantii ijoollee hedduu gullaaluun kolfa dhugaa waaqa osoo hin beekin namni akkana ishee arrabsaa jira zambii ishee irraa dhiqaa jirra bar Uzbillah yoo dandeenye du'aayaa agoonuuf namtittii kana maal goona miira keessa galee namuu wal arrabsa silaayi jecha ishiin fayyadamtu bakka ka dugda kana nama kutu dhugaa rabbi dhiira mee namtichi kun adabaan dhiira bira jira maal hojjiinatti dhuftee jette dhiira keessa teessa ati dhiira lona garuu dhugaa kee jette maal dhiirtiif dhalaanuu adda wallaalame situ dhiira malee namticha oo laamshessite hajjii kana akkana gadi hin jenne yaa rabbi kiyyati na baasi garuu ka rabbi yeroo eeges ta'u cubbuunuma nama qaqqabdi cubbuun bara durii jedhanii tulluu hedduu naannoftee nama geessi ka hammaammoo teessorra teessan irrallee naannoftu hajjiin gifii baay'ee jaartiitti dalagee gifii baay'ee beera hedduutti dalagee beera malee namtichi kun beera yoo hin jijjiiriin akka paantii kana beera malee taa'uu hin danda'u garuu akira kun gadhee afaan bu'e namtittiin nama ajjeeftee yookiin immoo waa takka goote akkana fuula dhokfatte ani fuuluma ishii sanarraa namni fuudhuu dhabamee jedhani gaaf tokko dhaqiiti mee namtittuma kana mee dhaqi na godha garuu immoo deebee yaa rabbii kiyyani maaltu ganda sheexanaa nageesse jedha akka aarii kiyyaaf deemee jaartuma hajjii sanaa mitiiti anamma caaltuu sanaa osoo alangeen biyyaa sun jiraate arbaa galafe arbuma kana garafamte silaa caaltuun akkana qaxxetti sila akka gaangee kun gaangeen gizee shat godhan akkam deemte akkas taatee sila mucayyoon baqachuma teessee laa ishumtuu laalsha'uun ooltu ani shakkeen indee namni barsiin deemaa gargaara deema bira dhaabbadda deema akkas godhaafe akkamiin nama akkasiif waa gona nama cimaa nama tattaafatu nama tattaafatuu danda'uuf namni cinaa dhaabbatee waa takka dubbata kun ganaa gaafiif deebi
maashaallah gaafiif deebinaa gaafata artijaartii hajji eenyuuf bittee mana keessa asiida siifi of eeggadhu caaltuu kiyyaa ruuhii kiyyaa akkasin ta'in siin jette amma jaartiin hajji yoo feete ija keetti naqxi yoo feete ija abdiitti naqi yoo feete ija hajji keetti naqxi abbaa feete ati daa'ima keetiif osoo hin taane ammallee jaalala hajjiif taa'aa jirta yoo akkana feete immoo gabbayi manni jidaara arabaatiin talakoo gabbayi kireeffadhuuti hajji kee faanallee walumatti galaa kiraa manaa silaa simatu kaffalaa jira bayi kireeffadhu ani gizee meeqa dhibbaa ol sitti qaaqee dadhabe maal godhame egaa kana caalamee cal jechuufis akkamitti callisee hin aara kun hordoftoonni akkana taa ijoolleen hedduu barreeffamumaan ibsatan immoo qaaqeetuma qaaqaan ibsataa jira bar aarii kiyyaa jechuudha maaliif iyyuu bayi kireeffadhu namni horoo abbaa ofii biyya abbaa ofii gatee jidaara arabaati gabbayi mana afaanii funyaanii kanarratti waliin nyaatiin jennee dadhabne iyyinee dadhabne ijoolleen kun as jalaa iyyiti fagoo ta'anii waa'uma tokko faayidaa malee yeroo hundanuu maal fiddee dhufte akkana afaan banee namni hojii ijoolleen hojii mana maadaamii dhiiste mucattiin kun maal mataata akkanarra ra'ee namni a'uuz billaa qiyaamaa yeman kana keessa bu'uu ati na baasi yaa rabbi namnuu nu jibbe namnuu nu ifate ofirra dhiisaa waliin nyaatina walii taata wajjin jiraadha waliin taane addaan fagaadha maaloo nama nuun arrabsiisina ani oromuma yeman kana keessa na jibbisiise nama jedhu malee nama keerii nuuf yaadu nagarre nullee warra nagaadhaan taa'aa jiru nu arrabsiisaa jirta waluma qabanii nu laxxafaa jiran uummanni. Kanaafu tasgabbaa yaa ummata keenya achi afaan banuu hajjii sheeka bira geessi itti qaraasisi fayyisi sittillee daboo haa fayyee waan fedhe haa ta'u namtichi nama mun akkana mucaan talbabbaa'ee mucaan hagana fakkaatu sun jismiin irraa dhume waan isaan godhaa jiran a'uuz billaa min sheexaanir rajiim ani hajjii haga fedhee jibbaasaa qabu akkas hogguu ta'u hin fedhu bakka maaliifuu dhiirummaa isaatiin ofii jala beerri jala udduubantee fiigdi maal godha mucaan durallee taatu amma immoo akira rabbi sheexana jinni kana jinni afaanii fi udduun illee haasa'aa ooltu kana itti fide akira akkana iyyiti qaaquman dadhabdu asiida namni mana keessan fide kalaas kadhumaati bar yaa ummata keenya akkam goona namtitti caaltu jedhan kana mataa kana nu nyaatte ani waan baay'ees qaaquun barbaadu anallee isaan wajjin nallakkaa'in hadaraa keessan dhugaa rabbi anillee sodaataa yeman kana keessa ijoolleen hedduun bayi waan kuma magaaluma kana bayinaan jechaartanii wallaahi aniin kunuu bar jaaladhee taa'an jiru waan nama teessisu takka ni jira inshaallah yoo rabbi naa sirreessee ba'uun hin danda'a ijoolleen hedduun illee naa yaaddanii ispoonsara sirraa taanaa naan jettan si gargaarraa bayinaan jechaartan hedduu jira dhugaa dubbatuudhaaf galatoomaa jiraadha. Garuu kaani hagammaan haguma jira gaagataa kana keessa caacataa kana keessa illee hin jiru anillee akkuma keessan immoo miira keessa galee yoon waa dubbadhe malee hamtuun hagammaan jirtu akka rabbiin hamtuun irraa qabu diina kiyya akkatti miila naa qabu rabbiin naa kadhaa du'aa naa godhaa malee hamtuun hin jirtu isiniin jechuu barbaada caaltuu kanaallee du'aa godha namtitti alkanii guyyaa iyyaa oltu kanaallee du'aa godha mee rabbi waan dadhabuun qabu arrabsine iyyine maal jenne dadhabne namni dhaga'uun jiru manni guyyumaan haarawaa fida a'uuz billaa min sheexaanir rajiim ani waan dubbadhu siin qabu kabajamtoota hordoftoota keenya isinillee ka yaada keessan nu barreessaa yoon sin mufachiise immoo anillee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha caaltuu legellegduufis gaa rabbiin onnee haa kennuu fi ani onnee ishii keessa jiru sana onnee akkamii akka ta'e hin beekne isiniin jedha hundaafiyyuu turtii gaarii